Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru kaayyoodha. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu har'a dasuu duulaa oduu isinitti hima. Baalee keessatti seera addunyaa cabsuudhaan mootummaan Itoophiyaa eela bishaan dhugaatiitti summii naqeen miseensota WBO 5 ajjeesu adda bilisummaa Oromoo abaare. Gumaa gootota wareegaman kanaa immoo bilisummaa Oromootiin deebisaa jedhee dhaadateera. Adda bilisummaa Oromoo ibsa adoolessa 14 bara 2016 baaseen waraana bilisummaa Oromoo godina kibba bahaa Oromiyaa Baalee keessa socho'u gaafa waxabajjii 2021-23 aanota Elkarree Gooroo fi Haroo Dibbee keessatti waraana Itoophiyaa 28 ajjeesanii 18 madeessanii loltoota mootummaa 4 fi meeshaalee waraanaa adda addaa jalaa booji'uu beeksise. Naannichatti deddeebi'ee kan haleelamaa jiru mootummaan Itoophiyaa gumaa bahuudhaaf jecha yakka raawwatee jedhees. Gaafa waxabajjii 24 bara 2016 eela bishaanii naannoo gola Qariiriitti summii naquudhaan miseensa WBO naannicha keessa socho'an 5 isa dhuganii wareegamuu eere. Kanaaf mootummaa yakka dhiifama qabne raawwatu kana karaarraa maqsuudhaaf uummanni Oromoo keessaa fi alaan waan danda'uun adda bilisummaa Oromoo tumsee aangoorraa haa kaafnuu jedhe. Kana malees gumaa warra wareegaman sana bilisummaa Oromootiin deebisaa jedhee dhaadate. Fincila uummataa Gondaritti kamisa eegalee wal qabatee yoo xinnaate namoonni 20 du'uun oolle jedhame. Lakkoofsa namoota du'anii mootummaan Itoophiyaa 6dha jedha poolisii 5 fi siviilii 1. Namoonni achi jiran immoo kan du'an 20 ta'uu jedhu yoo xinnaate 10 du'aniiru jedhe Aljaziiraan immoo. Konkolaataa nama fe'u Salaam Baas jedhamu kan qabeenyummaa isaa adda bilisummaa uummata Tigraay ta'ee dabalatee konkolaattonni adda addaas fincila sana keessatti Gondor keessatti gubataniiru. Fincilichi ammaaf kan qabbanaa'ee fakkaata garuu hidhaan itti fufeeraa jedhe oduun nu gahaa jiru. Magaalota tokko keessattis fincilli sun babal'achuu eegaleera. Israa'el, Ameerikaa fi Ingilizii lammiin isaaniitiin gara Gondor akka hin deemne warra achi jirtan immoo hiriira irratti hin argaminaa qabeenya keessas mana keessatti eeggadhaa jedhanii gorsa isaanii dabarsaniiruuf. Koree mirga uummataa Walqaayitii of harkaa qabuu qabna jedhanii warri tikaa mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay gara Gondor deemanii mana isaanii magaalaa Gondor keessatti marsinaan uummanni magaalaa sanaa ba'ee baabsee fi qabeenyi saamameera gubateera. Adda bilisummaa uummata Tigraay miseensota isaa naannoo Amaaraa keessa jiraatan hundaaf of eeggadhaa kan jedhu dirqama dabarseera jedhe oduun nu gahe. Mootummoonni gamtooman lola Sudaan kibbaa keessaa qabbaneessuudhaaf waraanni gamasitti akka ergamu jedhe. Loltoota gamasitti ergaman kan immoo Afrikaan akka baaftu gaafate. Biyyoonni miseensota IGAD ta'an tole jedhaniiru yaada kana fudhatanii. Hanga ammaatti Keeniyaa, Ugaandaa fi Itoophiyaan walitti loltoota 14,000 gara Juubaatti erginaa jedhaniiru. Garee Pireezidaanti Silvaa Kiir fi itti aanaa Pireezidaanti Riik Maachaar jidduutti lola dhiyoo jalqabameen lubbuun namoota dhibbootatti lakkaa'amanii darbeera. Lola sana guyyaa 4 qabbaneessinaa jedhaniiru gareen lamaan iyyuu. Itoophiyaan loltuu walakkaa sana seenu erguun akka barbaachisuu fi erguufillee akka jirtu dubbii himaa mootummaa kaleessa dubbataniiru. Turkii keessatti kaleessa galgala fonqolchi mootummaa irratti yaalame hin milkoofne yoo xinnaate namoonni 60 du'aniiru. Jimaata galgala waraanni Turkii pireezidaantii biyyattii hin feene loltoota magaalota Ankaaraa Istaanbul fa'aa keessatti bobbaasanii biyyattiin loltootaatiin akka bultu labsanii ture. Masaraa mootummaa fi gamoo caffee biyyattii xiyyaaraan gubanii televezyiinii mootummaan to'atus humnaan qabatanii mootummaan pireezidaanti Xayyib Erdoogaanittiin gaggeeffamu aangoorraa bu'uu labsanii. Buufata xiyyaaraa fi karaa gurguddoo magaalota gurguddoo biyya sanaas cufanii uummanni akka gadi hin baanellee labsanii ture. Loltoonni fonqolcha sana gaggeessan. Jeettonni lolaa ammoo samiirra balali'uudhaan helikopteroota waraana fonqolchan kana samiirratti gugguban. Waraanni magaalota to'atee tures harka kennuutti ka'e. Pireezidaantiin boodarra karaa buufata xiyyaara Ankaaraatiin bahanii uummanni gadi ba'ee akka isaan gargaaru waamicha dabarsani. har'a immoo fonqolchicharra aanneerraa jedhan muummichi ministeeraa biyyattii Biinaal Yildirim gadi ba'anii.
I would like to congratulate all my citizens. They made us proud by making sure our red flag is up above high in the sky, and they have responded in the best way possible. Haalli biyyi isaanii amma keessa jirtu tasgabbaa'eera jedhan. Pireezidaanti Erdogan fonqolcha kana kan yaalchisan mormituu isaanii kan biyya Ameerikaa jiraatan nama Guulaan jedhamanidha jedhanii himatu. Kanaan wal qabatee yoo xinnaate namoonni 60 ajjeefamanii 1,400 caalan immoo madaa'aniiru. Loltoonni kana keessa jiru jedhaman 2,800 caalan hidhamaniiru. Gatii isaaniif malu argatu jedhu Erdogan. Turkii keessatti bara 1960 irraa kaasee yeroo adda addaa deddeebi'ee fonqolchi godhamaa ture. Biyyattiin mormituu saba Kurdii fanqabsaa jedhu PKK fi ISCtiin deddeebitee baranuma kanallee haleelamaa turuun kan yaadatamudha. Dhumarratti Faransaay magaalaa Niisee keessatti eengadda shufeerri tokko namoota nagaa 84 irra oofee ajjeese. Pireezidaantiin biyyattii Hoolaandiin immoo gadi ba'anii namni kana godhe goolessituudha jedhan. Namtichi konkolaataa fe'isaa guddaa namoota hedduu qarqara lagaatti yaa'anii bashannanaa jiran irra oofuudhaan hamma danda'e kan ajjeese sun lammii Faransaay hidda dhaloota Tuuniziyaati. Maqaansaa Mohaammed Buulee kan jedhamu. Kanaan duras yakkaan poolisii biratti maqaansaa beekamaa ture jedhame. Namoota du'an keessaa lammiileen alaa fi daa'imman illee keessa jiru. Abbaan alangaa Faransaay Mohaammed Buulee miseensa ISC ta'uusaa wanti agarsiisu hin argamne jedhani kaleessa. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii kaayyoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti qophii mata duree meeshaan of harkaa qabnu gatii guddaa qaba jedhu jalatti qophaa'e qabannee dhiyaanneerraa itti dhiyaadha. Har'arra dhaabbannee waan kaleessa ture yeroo yaadannu abbootiin Oromoo aarsaa fi wareegama akkamii baasanii qabeenya beekumsa seenaa fi biyya Oromoo akka dhaloota har'aan ga'an hubachuun namanni bu'u. Haa ta'uti namuu hubannaa wal fakkaataa akka qabaatuuf waan kaleessa ture golee seenaa keessaa wal yaadachiisuu barbaachisaadha. Abbootiin Oromoo bakka adda addaatti wareega isaan baasaniin aadaan Oromoo badiirraa hafeera. Hayyotiin Oromoo wareega isaan baasaniin ilmaan Oromoo afaan isaaniitti hafaniiru. Qeen Oromoo akkuma kaleessaatti dhalootaa dhalootatti darbaa yoo naga'eera. Kun hundi wareega tokko malee kan dhufee miti. Kaan ilmaansaa Oromummaan jabeessee guddifachuun, kaan ilmaansaa sirnaan barsiifatee guddifachuun, kaan immoo qabeenya horatee qabeenya isaa dhalootaaf dabarsuun akkuma dandeetti beekumsa isaatti dhaloota barsiisuudhaan sabni Oromoo biyya Oromoo waan har'a qabaatanii jiran kana akka qabaatanii hafan godhaniiru. Wareegi mana Oromoo tokko tokkotti biyya Oromoo hunda keessatti ba'aa ture sun har'a akka ilmaan Oromoo mataa isaanii ol qabatanii bakka deemanitti nuti Oromoodha jedhanii otoottiin saalfanne otoottiin qaanofne himatan taasiseera. Ilmaan Oromoo wareega dhaloonni kaleessaa baase kanatti fayyadamanii har'a waan isaan hafe kaayyoo jabaa galmaan gaachuuf wareega gurguddaa baasaa jiran. Seenaa Oromoo keessaa namoota hedduu maqaa tarreessuu dandeenya. Kaan isaanii lubbuun isaanii darbee seenaan isaanii nu harka jira. Kaan isaanii immoo lubbuun isaanii darbee seenaan isaaniis otoo hin himamne jira. Kanneen seenaan isaanii namamne kana dhalli Oromoo har'aa beekumsaa fi ogummaa qaban itti fayyadamanii dhalooti har'aa akka beekan gochuun dirqama isaanii ta'a. Dhiyeenya kana televezyiiniin OBS Oromiyaa kibba ba'aa keessa qaxxaamure waan seenaa tokko nu yaadachiise. Haji Goobanaa Yuuboo
Saamoo Kormee, Jeneraal Waaqoo Guutuu, Koloneel Aliyyii Cirrii, Koloneel Adam Jiloo, Koloneel Dubroo Waaqoo, Koloneel Huseen Bunee, Koloneel Kadiir Waaqoo Shaaqeefaa kanneen maqaa dhaaman. Kun hundi aanaa kana ta'uu baatanis qabsoo walitti isaan fidee booddeerra qabsoo qonnaan bultoota Baalee uume. Fakkeenyaaf Jeneraal Huseen Buneefaa gara Sawweenaa akka ta'e hin yaadan. Irra caalan isaanii garuu gara amma imalaatiin jirru aanaa Madda Walaabuuti. Har'a maaltu Madda Walaabuu nu geesse jedhina. Madda Walaabuutti kan imalaa jirruuf gootota yeroo sanii keessaa warreen amma maqaa waamne kana keessaa goonni tokko yeroo ammaan kanatti lubbuun ni jira. Amma bakka deemnu geenneetiin jirra. Bakka deemnu amma iddoon jiru kun magaalaa Bidireetti godina Baalee aanaa Madda Walaabuutti jechaadha. Adamarraa kaanee as dadhabbii karaa dheeraa baddaa fi gammoojjii dheeraa qaxxaamurree amma Madda Walaabuu magaalaa aanichaa Bidiree jirra. Bidiree keessayyuu lafa deemnu yookiin gooticha Oromoo har'a biratti ayyaana sooma hiikkaa kana dabarsina jennee imala eegalle mana isaa balbalaarra jirra. Gootichi kun een lafa Oromoo, biyya Oromoo, dhaloota Oromoo gabrummaan dhaalamee rakkina keessa ture san achi keessaa baasuuf waggaa 40 dura warreen kutannoodhaan ka'anii waan Oromoon har'a jabeeffate kana akka qaanqeetti qabsiisan keessa qeegoota Oromoo hin dagatamne seenaa yoomiyyuu yaadatu. Qee Koloneel Aliyyii Cirrii. Akkam jirtan? Naguma? Fayyaa? Akkam jirtan mee? Baga waan umrii isin kaa'e? Baga waan umrii isin kaa'e dhaloonni kun akka isin argu bara kana geettan? Baga rabbiilleen umrii kanatti isin agarsiise? Televezyiinii OBS jedhamurraa dhufne. Televezyiinii OBS. Achirraa amma ayyaana Eid al-Fitrii sooma hiikkaa kana mana keessanitti dabarsuuf achii kaanee dhufne. Ayyaana illee baga isiniin ga'e. Mee waliin haasofna waan tare seenaa tare waan amma umrii kanatti dhaqqabne isinillee waan umrii kanaan isin eegee waan kalee nutti himuu dandeettan. Seenaa kanaan dura dabarsitan waa baay'ee isin amma kitaaba seenaa darbeeti waan baay'ee isinirraa arganna. Kanaaf imallee dhufne uummata bal'aa kanarratti galata qabdu uummanni isin arguu barbaada uummata illee wal isin agarsiifna. Baga har'a eedanii kanumaan immoo ayyaanan baga ittiin isin gahee jechuullee dhufne baga geettan. Koloneel Aliyyii Cirrii godina Baalee aanaa Dalloo ganda Cirrii keessatti bara 1920tti dhalatan. Har'a waggaan isaanii gara 96tti dhiyaateera. Tolemee koloneel amma kun mana keessan geenne karaa dheeraa kunnee dhufne seenaa keessan hojii keessan kanaan dura yeroo umrii keessan dargaggeessatti hojjetantu akka akkas barbaanne asitti isin bira geenu nu godhe. Maqaa uummata bal'aatiin maqaa hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan akkasumas maqaa televezyiinii OBS'n nuti as geenyee baga ittiin isin ga'e jechuu keenya gammachuu guddaa nutti dhagama. Baga ayyaana geettanii isinillee baga geettanii jettanii uummata Oromootti dabarfachuu dandeettan. Galata Rabbii baga isinillee Rabbi ayyaana guutuun ga'e. Nullee ammoo ilma xiqqummaa keenya irraa kaasee ayyaana Oromoo gubbaa dhaabannee irratti ijoollee itti duure itti bil'anee itti guddannee bakka mara geenyee irra dhaabannee Oromoo gubbaa dhaabannee ayyaana Oromoo gubbaa dhaabannee har'a keenya Rabbi adhaan nu ga'e nullee galata keenya Rabbi nu haa guutu. Isinlee watee isa Rabbi isinlee haa guutu. Koloneel Aliyyii ammallee waan Oromoon keessa jiru waan Oromoo argachuu malu umurii isaanii guddaa kana keessatti hawwii guddaadhaan yaadatu. Kanas eebba Oromoo akka aadaatti turee fi jiruun akka dhaloonni har'aa waan itti deemu milkaa'ee argatuuf eebbisaa jiru. Ayyaana Oromoo isin haa dabu Rabbi ammallee
nama Oromoo dhaabate ayyaana Oromoo guutuu umrii isaatti fiixatu rabbi sinaa godhu. Nullee ifin gadaan ta'e jaalallee fi finne amma kenne kana rabbi nu geesse malee namni tokko ayyaana kaajee jiru. Kama gubbaa doo gubbaan geene bakka geene dhumu waggaa 95 amma hagaye rabbi na amale madaa kana argadde takka dhiiga argadde malee haa ta'u gaasoo ubin keessan sanaa hada bartu Oromoo wala qabtu Oromoo wala fin ilmaan Oromoo beekummaa Oromoo qabatte waliin jiraatu tabaniin galtu rabbi sinaa godhu. Nullee amma geenne armar ka rabbi malee umrii keenya dabalee ittiin dabalee ilmaan Oromoo gubbaa dhaabannee haa umrii keenya ajaalee keenya gosa qabu rabbi haa godhu. Maarree taaftee waliin haasofna baay'ee waliin taphannaa gomni keessan danda'e ka isin nutti immoo dadhabdinillee rakkoon qabu namootuma isinitti dhiyoo seenaa keessan sirriitti beekanii fi umriin isinitti dhiyaatan amma as isin cinaa jiran bakka buufattaniituma walirraa odeeffachaa hojii turra waliin turra maarree hirkadha amma mee xiqqoo tol. Gootonni Oromoo seenaa Oromoof jireenya Oromoo jiraachisuuf lubbuuf qabeenya isaanii wareega godhan maqaa isaanii duwwaa miti hawaasa egeree fi har'aa keessatti kan leellifamu. Ilmaan isaaniis kabajaan jiraatan. Ilmaan koloneel Aliyyi Cirrillee har'aa akkuma abbaa isaanii waan Oromoo kabajaan dubbatan. Kan jedhu duraan dursee ayyaana Idil Fitriitiin kan ugaye Islaama alhamdulillahi jennu tokkoffaa. Lammaffaa obboloowwan keenya ijoollee keenya ka dhufanii abbaa keenya anin Safiyaa Jalii Cirriidha jedhama. Abbaa keenya ka dhuftanii nu laaltanii kana ummati aseetana keessa jiru namni tokko takkaa dhufee nu laalin isin dhuftanii har'a akkanatti nu laaltanii nu kabajanii abbaa keenya kabajanii akkanatti nu teessisanii akka nu daawwachiiftan kabajaan isin galatoonfadhaa isin. Warreen OBS jechuudha. Asitti dhufanii akaakuu keenya kana kan seenan isaanii duraan akka dhokatti tokkotti kan laalamu ture jechuudha. Isin ammoo lafa kiiloomeetira hedduu fagaaturraa dhuftanii isaan asitti seenan isaanii akka sirriitti ifa ba'u dhuftanii asitti dubbisuu keessaniif guddaa galatooma isiniin jedha. Ayyaana gaarii. Hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga ayyaana Idul Fitrii bara Hijiraa 1437 faan isin ga'e jechaa. Taansuudhaan qopheessitoota qophii OBS'tiin gabbuutanii iddoo koloneel Aliyyi Cirriitti argamtanii haasawa gochuu keessaniif baay'ee na gammachiisee jira. Galatoomaa isinis galata guddaa isinirraa eegna akkasumas qophii asitti irra nu gootan kana qilleensarraan oolchitanii uummata Oromoo biraan geettanii akka nu mul'iftanii nu gammachiiftan abdii guddaa isinirraa qabna galatoomaan jedha. Abdii koloneel Aliyyi Cirrii jedhama. Qophii gaazexoota OBS wajjin mana abbaa kiyyaa koloneel Aliyyi Cirriitti argamne ayyaana Idil Fitrii kana bara 1437 asitti argamne waliin kabajuu kennaan hundi kennaa baga gammanne waggaa dhufus rabbiin kanaan nu adeebisu jedha. Duraan dursee hordoftoota amantaa Islaamaa hundaanuu baga ittiin isin ga'ee jedha. Taansee TV OBS TV agartuu keenya mul'iftuu aadaa keenyaati. Isinis ulfaadhaa galatoomaa. Koloneel Aliyyi Cirrii akkuma duratti waan dhibagaa umrii kana hunda isin tursiisee har'a wal agarsiise isiniin jedhe haga dandamee seenaa qabsoo keessanii xiqqoo isin odeeffachuu barbaanne mee qabsoo teessan kaleetitti darbuun dura koloneel Aliyyiin eessatti dhalatanii guddatanii koloneel Aliyyi Cirrii eenyuti isin? Galatoome. Cirrii jaarraati. Abbaan keenya guddoo dalagee mangistii illee hojjete mataa fi illee hojjete. Yumar idalagate kala biyya qaleen higeette qabne isaanii. Obbo Cirrii moo? Qaleen. Cirrii. Cirrii.
Cirriin qabsaa akka keessanii ture moo nama akkam ture isaan abbaan keessan? Dur gaafa du'e qabsoo dura arbaadhee neeqaadhee warseessadhee gafarsadhee diinadhee keessa guddatee yoo sana irra jiru kanallee qabe kennallee walii walii guddine. Akkasii cirri jaarraa haa ta'uuti ammani cirri jaarraa abbaa kiyyaa aadantiin obboleessa kiyyaa amma akkasii bakka obboleessa kiyyaa hidhee jira. Bakki dhalattan eessatti bakka dhaloota keessatti? Cirri bakkalli maqaan ishee cirri bakka sana. Bakkumti dhalattanu? Cirri. Cirri maqama abbaa keessatti? Abbaa keessatti. Aanillee Obbo Adam akkasumaan? Akkasuma aanaa dalloo bunaa ganda cirrii jedhamu keessatti karaa akkuma san dhuftan. Maqama abbaa isaaniitiin moo lafti sun? Maqaa abbaa keessatti achitti dhalatee anillee bakka abbaan buna guuraa deemee asii haane bakkuma isatti dhalatee bakkuma isatti. Duraan akka dhageenyetti maqaan lafaafaa kan namaan mogga'u maqaan taabbaa maqaan naannoo sanii kan namaan mogga'u namni sun yookiin nama jabaa yoo ta'e nama waan ta'een beekamu yoo ta'e abbaan keessa waan ittiin beekamu wayii qabamu akkamitti lafti maqaa isaaniitiin mogga'ee maqaa isaaniitiin waamamuu danda'a. Lafa qaayee sun. Mee isin haa gargaaru xiqqoo isinitti deebi'a. Amma cirriin maqaa isaaniitiin moggaafamu otoo hin ta'e isaanumatu maqaa lafaatiin moggaafamu. Lafatu cirriidha. Isaan achitti dhalannaan cirrii itti baasa. Maqaan Oromoo uumaa fi aadaa qofarraa deema. Lafatu dura aana. Lafti duraa isaan maqaa lafa saniitiin moggaan. Waan biraa walitti hidhatanii hin qaban. Tole achitti guddattanii aanama dallooti moo aanaa kana naan jettanii? Aanaan keenya aanaa dalloo asirraa haadhatu gaafa dura. Mee aadamillee nu gargaaruu danda'u? Dhaloota isaanii amma haga kaakayyuutti kabarre. Eessatti galoo doolaallee horte isaanii gala? Amma koloneelii inni umriin isaaniillee dheeraadha. Garanaa ganna 96 jiranii waan tokko walitti dhaabanii dubbachuullee akka isaan rakkisuutis hubachaa jirta. Koloneelii Alii Cirrii Jaarraa Habbisuu Jiloo Galma Odaa Gurjuu Bariisoo Huqqaa jedhama achirratti dhaabata. Akkasitti deema. Deemee immoo ol guddatee qomoon fa'aa olii ama gosaan ebaluu balbalaan maali eenyu. Amma gosti isaanii Karrayyuudha. Gosti isaanii Karrayyuu eessumni isaanii Kajawa. Karrayyuu keessaa warra Galaan jedha. Karrayyuun balbala lama qaba. Akkuma gosa Oromoo hundinuu balbala lamaan deema. Karrayyuu Baasoo Galaan jedha. Isaan warra Galaana. Asitti amma yoo isin gosa Karrayyuu maqaan haa dhooftan anti qogaa fi haaraa wayii na keessatti uume. Gara koloneettiin deebina. Gosti Karrayyuu jedhamu kun bakka baay'een jira. Tuulama keessas waan jiru natti fakkaata. As deebi'ee asiin immoo baarentuma keessatti isin dhageenya. Sila namatu achi booda faffaca'ee gosti kun tokko immoo bakkuma garagaraatti maqaan kun akka tasaa mogga'a. Gosti Oromoo akkuma beekamu dur kuushin warruma tokkocha turan. Akkasuma addaan qoqqoodamaa deeman. Amma irra guddoo sochii jaarraa 16ffaa kanatu gosa Oromoo amma jaarsoo yoo fudhanne jaarsoon Harar keessa jira, jaarsoon Shawaa keessa jira, jaarsoon Baalee keessa jira. Sochiin gaafa sanii yaada kiyya mala amma himaa jiru. Sochiin gaafa sanii hoggansi sirna gadaatiin haa ta'u malee waraanni ka ijaarame gosaan. Sochii kana keessatti gosoonni garaagaraa gosoonni takka bakka hedduutti addaan bittinnaa'uu danda'an jedhee yaadaanii gama kiyyaan. Ammoo gama seenatiin maal akka ta'u kun yaadama kiyya malee. Haa ta'u kana qorannaan waan kanaan dura hojjetame yoo jiraate namni irratti qophicha erga dhagee kaasuu hin danda'a. Kasaniin alaa immoo fuulduras irratti qorachuu hin danda'a namni. Maaliif bakka baay'ee jiru. Akka tokko hin jenne yoo baarentuma keessa Karrayyuun jiraate tuulama keessa jiraate moggaasa walitti dhufe malee wanni yookiin garaagaratu danda'a gosichi. Yookiin immoo gosuma tokko ta'aniit
qubsumaan bakka bakka ta'an kana lamii keessa tokkuma warri qorannoo gaggeessu kanarratti itti deemee waan tokko baasuu hin danda'a yoo kana dura nu hojjetame hin jiraan. Koloneel Aliyyiitti deebina. Mee Koloneel Aliyyiin eenyurratti qabsaa'aa turtan? Qabsootanna. Qabsootan sophii baratee ture. Maaliif yoo san maaltu akka gara qabsootti seentan isin godhe? Qabsootana gabrummaan nu guddatte miidhani guddatte waan nu guddatte mixiira guddamte saama guddamte saba baratee ilmi namaa waan ta'u dhabu saba qabsoota sanarratti nu miidhani keessa baane. Yoo sana gam geettan gaafa miidhaa kana beeytan umriin keessan meeqa? Gaafa miidhaa wala seeree qabadhe ganna 12. Umrii 12 waggaa 12. Gaafa waggaa 12 miidhamuu keessan argitan. Arge. Maal taataniiti? Maal men saamame waan dubbannu. Yoo dubbattan maal taatan? Miidhaan. Eenyutu isinidha? Haile Sillaasee. Haran fiitis Haile Sillaaseen silaa ofiif hin dhufu loltoota qabaami? Loltoonni suni biyya deemti. Nama isin beeku? Nu qubataa biyyi teenname biyya qubanna. Sababii biyyaa nu beekan illee nu barate. Hidhaan nu fixe. Hojii keenya saamu nama keenya hidhuu. Afaan wal beeytu warra nama hidhu saniin? Afaan maal beeku afaan tokkollee afaan amaalaan hin beeku tokko tokko nama keessa tokko tokko beeku guddee hin beeku. Loltoota yoo isinii keessa namni afaan beeku hin jira? Gabaasuma. Gabaasa jee baana nama barataa keessa ta'e. Keessa deema. Nagaatti suu jira. Nama yoo nama sangaa beeku nama damma beeku. Nama horii beeku haa jiraami. Kanuma keessa waliif barate wal sallee. Keessattuu yoo isin maal dubbattan fa'aa isin adamsan yoo ta'e? Yoo isin maal dubbattan nama hidhan yoo isin maal taatan isin tuttuqan? Karaa isaa irraa yoo gorre qabamu. Karaa kam goraa jedheen? Karaa keenya goraadha. Karaan isaanii maal ture? Afaan Amaaraati. Afaan Oromoo fa'aa maa dubbattan jedhani? Mee dubbata jedhe wanni qeessa dhufa afaan Oromoo. Dhaanuu hin dhaanan fa'a. Nama firaa dhoogge bare. Tole sababa kana aartanii mukatti ba'uu jalqabdan. Kalma raaji dhaqamee. Wattaaddaruma kana jalaa mukatti baatan moo yooma isaan gara qe'ee kanaa dhufan qe'eetti dhufuu dhoorgitan? Itti baane. Odduma keessatti itti guddate. Wandinaa, seetinaa, lijjinaa, hullum xaragu. Isaan? Xaragu jedhan. Inni lallaban. Ganama hawwan jiru. Asii deeme abbaa kee bira deeme. Abbaa kiyyaa? Bubbee jira abbaa kiyyaa. Haadha maftu jira. Ande achii fidee boosa bu'een. Amma yoon amaara dhufe quban qabne nu kabiree addisi. Aadaa kan bitanii fidan quban qabne hundee. Amma akka hun dhufe lammata amaara kaasin deebi'uu. نب شفت أنا ولي شفت إلى اللبن نبي قال ولي ببني خبر لين في ولا ما لا يقول ولي نجن شفته إذا دبتها بتاعنا أدي دبتها بكرته أفاني جيرتني وتبكرته وأنا ما في مفرقه هذه ثاني أكثرته في النمال في تبنو ابن والمالي اسم موجه مريتني ديباني اسم تجير من تجير في أمنو يوها في التنتاتي أرى علمي أمارة كل أرى الأولو عندما أكمت من علمي أمارة أرى الأولو عند أمور بواجه يعني namni si yoo sana maarettanii loltoota Ilaaseeti. Kubatas qubatee jira. Amaa gosa qubata. Wuutu. Kammaan hidhannoon qabne. Hidhannoo qaba. Waraanuma jecha. Waraana. Kaanu dubbate. Amaarri baasa'e amaara fedhuu qabu hundisaa qabamu jedhe guyyaadha sa'a sorbatti. Sa'a sorbatti guyyaa. Sa'a sorbatti. Bolisa kaa iddoo fide baramma. Akkam sa'a sorbatti dubbatee akkamti qabamaa jedhe. Inni afaan Oromoo beeka. Afaan Oromoo afaan Oromoo beeku jedhanii jira.
kan beellee hin jira akka itti qabamu waan akkanaattu bu'e silkii akkana oromatti buute gati oromoo kaasa buufte eessaa kaasa ooyette goobbarraa jammare lolamuu isaa goobbarraa akka jammaramu goobba takka dallo lama angeetu sadii bidee afur oboso shan goobba jaha yaa kun saa torbatti itti garagaltee walgirra jettanii wal bira teennee waliin jedhama guyyaa gaafsan dammi torbaan kun saa torbaa kana katamaa kanaatu maraa hin gubattii yoo akka amma hin fidnetten kana yaaddan hin gubattii jedheen maaltu gubba jedhe seenaan goota oromoo kanaa akkanaan gabaabbinaan kan dhumuu miti qophii keenya kaayyoo torbaan lamaan dhufuu keessatti kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanna hanqindeessee kanan sinii dhiyeesse dhaaba isaa waqjiraati waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa